Agubatu commenti irratti barreessaa barsiisaa. Commenti irratti barreessaa fi barsiisaa OBN. Commenti irratti eeggannoodhaan. Akkaawuntii. Ati immoo sagaleedhaan itti hime nu beeko. Sagaleedhaan itti hime. Maaliif akka ta'e beektaa? 10 haa ta'u, 100 haa ta'u, 1,000 haa ta'u, 10,000 haa ta'u, uummata kana ni fayyada. Warri akkaawuntii barbaadan. Akkaawuntii Itoophiyaa qabadhaa. Zeelit kaashaappii suuraa kaafadhaa. Tokko tuqa jaa warri nu geessan Maarqos SO maal qaje hundi keessan. Raachee Tasfaayee. Obbo Raachee Tasfaayee. Habibi xiyyeetiin deem fuula dhiqadhu hoomee deem fuula dhiqadhu deem. Wayii si cinqu jira si keessaa deem hin cinqatin fuula dhiqadhu hoo deem deem. Deem Habibi. Naas siin jee deem. Wayii siin jee deem dhiqadhu hoo keessi Habibi. Wanni godhi maxxansi asirratti eegu takka kaafatanii lameenu zeelis maaligaa akkaawunti istaara jidduudhaan godhiite kaafatan. Ani makii koo maxxansuu hin danda'u kaleessa buusii mubaarakiin naan jennaan kun suuraa isaa agarsiisuu hin danda'a. Of buuse yoo hin bu'e immoo nan deebisu giiftii kennuu hin danda'u. Namni maxxansaa ture sila fiifii wallooti. Haadha faatee hositti erge maxxansuu dandeessaa kan Itoophiyaan tokko suuraa kaafatan wanti dhufe dhufu. Ati maxxansuu baatus warri gastii yoo maxxansee waarningii warra gastiitti dhufa malee sitti hin dhufu. Akkas haa godhu. Kanaafan jedhe kanaafan ani maxxansuu jedhe. Namni tokko maxxansaa. Anaaf miiseenjariidhaan ergaan nama maxxansaa. Okay. Yaa akkas godhe kiyyaa firu. Akkas yoo eegama kabaluu. Guddatu yeroo tokko achi booda iskiriinshoota godhatanii hundi isaaniitu jechuudha. Akkaawuntii saamii barreessu jira. Saamiin kan barreessu jiru kana fudhadhaa gaayis. Akkaawuntii as jalatti barreeffamuu eegi bareechii maki. Akka leenci sadii maqaa kiyyaan bu'u. Sabni kiyya akka ana jaalattan hin beekan. Annan beekan. Minaan eddi firati noodha bar sa'aatii tokko guutuu naaf kenne bar sa'aata akka walakka. Manaasiriin gurraattiin tun illee hin taane naafi. Carraan manaazirii tana gurraattii dhaabbattuudha dhugaadha. Zeeroodha jechuu eegalee kunoo yaa rabbii kiyyaatti abbaan kootiin. Zeeroodha jechuu eegalanii. Nasiriin kaamili umili gayya kananii. Walla. Saddam na salfachiifte. Geesse gaafa kaanii. Addunyaa dhumaan qabne sitti haa kennu. Aara narraa dhiisi sabni keessatti dhiisu narraa dhiisi. Baadoo zeeroon zeero qullaan qulla rifatuu nama ka. Ana qopheeffate. Ana barbaade qopheeffate. Nuti irra taadafate. Siin jedha rabbiin addunyaa dhumaan qabne sitti haa kennu. Ija uummata kanaafotti bar hin jiilu jedhee yeroo lammaffaaf deebi'ee gaddas akkana ta'ee wallaahi naaf jiraadhu obboleessa koo. Thank you saan. Giiftii uummata kana jedhin ana yuusa sa'aatii 24 asirra taa'ee akka kadhattu jedhamaa funaanaa kadhattu rakkataa keenya meeqatti funaane leenca tokko kana dadhabee Eertiraa waan madde leenca sadii buusisee jakee duratti waan jirudha. Amma wannan dubbadhu makiidha dabaree waan ta'eef uummata keenya makiin anaa waliin torban kana bakka hundatti deemtee waa kadhataa jirti rafiitii dhabde jechuudha. Haga mana olii keessa rafnee waliin funaannu jechuudha. Naa eebbisi giiftara kiyya. Rabbi ol siyaa qabu. Rabbi ol siyaa qabu. Ol qabiinsa gajjachuun qabne. Duniyaadhuma qabne rabbi siifa kennu. Biiliyoonaan rabbi siifa kennu. Dachaan rabbi siifa kennu. Ol qabde. Ana na saalfachiifte. Ana wajjin xiiqii wal qabe. Rakkoo tokkoon qabu. Abootu jedhee rabbi ol siyaa qabu. Ija jabeessite iji kee ajabaatu bo. Bakka dhaqxetti iji kee ajabaatu. Wallaahi iji kee ajabaatu. Galatoo mulfaadhu. Makiidha maqaa makiitiin makiin dubbachuu hin dandeessu maaliif intinaatti. Ani maqaa kiyyaan waa takka maaliif hundinuu anaaf hundi fira waan ta'eef fira addatti hin qabu. Saniif. Baranno makii bara kana muudii qabatti bara kana muudii addatti qabdu. Gaafa kaanii maaltu jiraree? Nama dawwalaa. Qullaan. Baadoo. Beekamu shaffante bar.
rifatuun maka. Kiu jechuun maka. Mene kuulan maka. Kiu jechuun maka. Akkasi jabaadha. Haadha faaxeetii dabarsii jedhe malee obboleettii diyyata kabajjitu tan kabajjuu waan ta'eef malee sodaa fi miti Oromoo kiyyarraa abdii qaba. Ani faati keessummaa dha'uutti hin dandeekta tiktookii kana. Uummata Oromoo kanallee baay'ee hin rakkisu geemii kanallee maalillee guyyaa takka takka balalii dhufa. Inuu leenci tokko hin xiqqaateedha iyyaan dhugaa dubbatuuf. Nama keessummaa akka kiyya kana turaa gama tiktookii kana dhufu gaafa murteessaa gaafa rakkoo uummata keenyaa gaafa du'a uummata keenyaa bil jedhee dhufe kana tiktookii irraa iyyuu badee ture. Kanaaf leenci tokko inni xiqqaataa iyyuu dhugaa dubbatuuf. Maaliif uummata kiyyarraa abdii guutuu qaba amantaa guutuu qaba anaa miti giiftii ka kennitan. Maqaa kiyyaan walloo bakka jedhu bakka mallattoon leencaa mul'atu kana tiktookii mubaarak musammaa miileena tokko tuqaa 6 kan irra jiru kana irratti naa darbitanii dhugaa dubbatuuf Oromoo nama 4,100 keessa shakkii takka malee nama leenca takka miti leenca 4-5 naa darbu hawaasa kiyya keessa akka qabu ni beeka. Abduu guutuu sinirraa qaba. Nalleen saalfachiistanii baatiilleen baatii ramadaanaati. Maaliif yoo har'a na saalfachiisuu dhabdani borullee abdii horadhee Oromiyaa Sadeeko Wallahi ana du'a gola fi koy. Wallahi o billahi laal moo beeko Du'aan leenca suuraa bila siinaa tokko maqaa kiyyaan eegagee leenca tokko hin dhaabadhu dhiifama carraa tokko har'a yoo na milkeessitan borullee akkan hamilee godhadhee kutaa Oromiyaa guutuu keessa rakkoo jiruu fi rakkataa jiru bira dhaabadhu hawaasa qabaa nama qabaa jedhee akka abdadhee hawaasa kiyyaaf hojjedhu na godha dhaabadhee isin kadhataa jira haga leenca lammataa argadhutti hin taa'u ilaamaa salaata fajrillee maan ta'in abadan hin taa'u waadaa galee jira dhugama isiniin jedha wallaahi annan saalfachiistan taanaan wallaahi bakka rakkoon jirtutti bakka hawaasni kiyya rakkatetti bakka hawaasni kiyya beeletti eessatti illee ummata Oromootiif hojjetuudhaaf yeroo kamuu qophiidha. Garuu hoo yoo dhuftee ummanni akkanatti hamilee sitti horee maqaa keetiin kadhattee milkoofte boruufillee hamilee horattee hawaasa kee tajaajilte. Yoo ammoo kadhattee dhabde hoo haayi bakka namni illee nan jaalatu hawaasni illee Rammee si deebisa shi. hamilee si caba waan ta'eef saadee kiyya warqii kiyya rabbi si haa kabajju rabbi si haa ulfeessu leenca sinirraa eeggadha kinoo tiktookii walloo jedhu ka maqaa mubaarak musammaatiin jiru ka mallattoo leencaa qabu fuula guddaa irra jiru kana gannaa tuttanii leenca irratti darbitanii ila kinoo dhaabadhee jira taa'een jiru dhaabadhee isin eeggadha izni rabbiitiin inshaallah leenca tokkotu naaf leenca lama leenca tokko saadamnaa kenneera leenca tokko walloo ka jedhu gannaa tuttanii inshaallah izni rabbiitiin nan saalfachiistanii maqaa rabbiitiin abdii saba kiyyaatiin nan saalfachiistanii dhaabadhee isin eeggataa jira hawaasa kiyyaa fi osoo tarii dhuunfaa kiyyaaf ta'ee dhaabatuu dhabuu danda'a leenca 50 illee sii kennin osoo jedhanii garuu waan ummataati waan ta'eef waan hawaasaati waan ta'eef yoo kadhatte illee yoo dhaabatte illee ittiin saalfattu maaliif ummanni kiyya ummanni walloo har'a dhaabateetii miti dhiiga isaa dhangalaasaa afaan ramadaanaatiin diinaan waliin hudhanii wal qabanii waraana keessa jiran jechaadha. Anarra dhaabadhee yoo isaaniif kadhadhee homa takka ulfaatullee homa takka illee waan nama saalfachiisuu fi qaanfachiisullee hin qabu. Leenca isinirraa barbaada. Leenca tokkotu naafee tokko argadhee jira. Walloo ka jedhu irra gattuqxanii naa kennitan. Maqaa koo irratti osoo hin taane walloo ka jedhu irratti bakka mallattoon leencaa jirutti naa kennitanii har'a milkoofnaan borullee abdii horadhee hamilee horadhee fuula keessan dhaabadhee hawaasa kiyyaaf kadhadha hadda milkaa'u baannaan ammoo baay'ee moraaliin na caba leenca tokko Oromooti ilmaan Oromoo 4,400 ilmaan Oromoo 4,400 keessaa leenca takka isinirraa dhabnaan tokko argadheera tokkotu naafaa tokko dhabnaan ammoo salphina doolaara 300-400 maqaa kiyyaan namni kennu ummata wallootiif dhabnaan salphina sanuu hin dhaabadhelle yeroo jalqabaatiif namni ka'ee dhaabate ana push naa godhaa kanneen waan kuma tokko kanallee naa herreega leenca eeggataa jira leenca Allahu akbar yaa rabbi Allah leenca tokko maqaa kootiin hawaasa Oromoo wallootiif dirqama natti kenname yaa rabbi maarre
مبارك دقيقة نادى بلا مغارب بيري سكالي شيء كارو بيسانا تبدين بعدهم سمبيشانا تبدين بليز Qophaa'ee ta'a. Sabriina. Sheer godhadhu Sabriina. Leenca lama sirra barbaanna maqaa keetiin. Leenca tokko maqaan asiriitiin. والله راتي كان Maqaan asiriitiin leenci tokko hin jiru waan ta'eef. Daqiiqaan nu beera. أرى مو بي مالو مو بيكو تاو مو بي eeganii manni yaadaa yaalii ufiin godhee yaalii ufiin gaggeesse gaafa kaanii maaltu jirare akka isin beeytanii qullaa ليش أتك baadoo baadoo zeeroon zeero برتيزا كوكادا إسنون الفادا مو بيكي يلي والله حمله حواس ساتي كابوف سائنك أبوف أكنم نميرة كيسة قالي وان كنا قروف إنه في داكو دبته فولو في فوكسه حمله حواس كنا بريشة جرا سيهو بنا وانا تكنا قوتو سائنا في بولو حواس كيتي دولار تكلي وارجع نجت شراف داكو دبته أسيت حواس كنا برمتا جرتا ربي سيها كبجو ربي سيها ألفيس ورّاس كيسة رابطني والله إن شاء الله هل كان الروان سنو جتن كان تابي سنابتن تاهم سنتيتن كدا سن كدتن ربي جمچود ربي سني بك سني هابوسو هم تون سن ارغيني كيرين سن دربيني هم مرقانه هم گمده لين چلا ما قرطمي ميك الكمسه ثانك يو Nutu gammanne. Sabriina. Sabriina. Qoy maki. Miutii rakkina. Ana baate. Yaadan barbaannu. Haasaa tummata nurraa facaase. Miutii qabadhaan irraa. Hojiina deemottan. Sagalee nam tokko dhaga'uu hin barbaannu. Natuma irraa yaraamu. Aga miilee lama goote. Sana booddee ciiftanii haasoftu argaara. Miutii qabadhu maki. Sabriina. Daaraa qopheeffadhu. Daaraa qopheeffadhu. Ana qofaa miti kan dibatu. Yeroo kaanuu warra soddaatii warra jinniti warra walloo fixaaru dibataa olla miti. Yoo daqiiqaa 5 keessatti leenca lama hin argine ta'e mana keetti miti laa. Walloo irratti kun akkaawuntii isa kana irratti akkana dibattee teessa eenyu gadi. Yookaan immoo leenca lama kophaa biyya leencuma takka naa kan leenca lama. no leenca lama hin argine taanaan yookaan addaaraa dibata yookaan si dibata laa. Bakka gasrii waadaa guutuudhaan. Isiidhaaf qopheessa fuula kana. Daqiiqaa meeqa naa kan nita? Daqiiqaa 5. Okay. Thank you so much Kaliko. Big boss wallahi galatum. Yaro hunda kuma na cina da batte jirta. Thank you so much. Leenca takkanna guys. Jaha takkanna. Jaha. Gatin dibanne si godhanii eeyoo kenne kee. Thank you so much. You are me. Shan. Ndi batte familin ko. Shan. Ya Allah. Abur jawaan deebitee si sun barbaada kaan. Tira tokko qabdan leenca tokko kennee saafi daree. Sadi arsuuta jee malee mubaarak ndee. Enjab dibachuu kee barbaadaan kunoo fuula axaadheedhaan dibachuudha. Yoomiyyuun dibadhu inshallah biizinillah nama kuma afurii fi 900 bira. Kaliko thank you so much galatoomii obboleessa. Tira tokko qabdan leenca tokko sii buusee salaamu alaikum. Sadi. No sadi hai sadi jaabar ndee. Okay sadi. Kudhan irraa sii kaasa. Sadi. Thank you so much. Sadi. Ya Allah. Leenca jenna. Maatii leenca narraa gad darbikaa. Lama. Qoy ummata si affeera. itti baasee fi maariin itti baasee Qoy dhaggeeffadhu gurraan. Yeroo itti dibatte kanaa hojii waraabaa qaba. yaalii ufiin godhee yaalii ufiin gaggeesse Sabriinaa moo? Sabriinaatti Wallahi wasini. Ni khadam. qoy nama dawwalaa jira qoy Sabriinaa miutii qabadhu. Halo? No, never, ever. No. Inta kabbal. Sabriinaa nama dawwalaa jira. Hello. Inta kabbal. Sabriinaa moo? Ol qabuu sagalee kee rakkoo qabu? Ayyee. gaafa kaanii Ora walatta takka bilis. beeytanii qullaa baadoon baadoo zeeroon zeero qullaa Allah. rifatuun maka Amma. kiu jechuun maka Amma. gatiin itti baase uffanni itti baasee fi maariin itti baase na fuuldura deemuun karaa arjoomaatiin haa ta'u qarshii meeqaa naa'im Riikardii tokkoffaanii abdii dadarii 160 kennuudha. Tokkoffaa ba'e 160 jechuun immoo 30 60 90 120
dhibbaaf shantama. Leenca shanii jechuudha. Leenca shanii walakkaa jechuudha. Leenci shan. qarshii gara biyyaatti yoo ga'u meeqatu achi ga'a? Allahu akbar. Egaa shan baay'isuu shan tuqa shaniidha. Baay'isuu shanuma inni lakkoon qabu. Shan baay'isuu kuma dhibbaaf 75. Nasri qoomini. Ani qarshiin arjoomaa giiftii kennuu waan hin barbaannee fi kuma dhibbaaf 75. leenci shanii qarshii gaafa kuma dhibbaaf 75. doollara 1,500 ta'a. Ani qarshii I think 170 isinii kenneera. Rikardiin keessan 150 waan ta'eef rikardii san cabsuu waan barbaaduuf 170. Allahu akbar. Balau ebbaa kiyya. Gatiin beeku baloo si galchee abbaatiin naate jedhe. Okay, birrii kuma dhibbaaf 70. Rikardii gargaarsa walloo. Allahu akbar. Eebbisaanuu galatoomii Arxam godheera. Rabbiin bakka si haa buusu. Addunyaa kanaa. Rikardii gargaarsa walloo haddaa. Eebbisaan. Saahibni kiyya qaaliin. boruu risiitii si ergaa mubee asuma ergaa maaliifuu qarshiin Ristii kolaa ergi wallaahi risiitii kana nan barbaada. yoo hawaalaan erganii hedduu bareeda waan ta'eefi dafeellee dhaqqaba waan ta'eefi boruu risiitii si ergaa har'a dalagarra waan jiruuf isinitti hin seenne isin dhageeffachaa ture jajjabaadhaati dhaamsi takkatti nan qabu chaaleenjii miidiyaa sanaddaan hin kutinaa keessattuu feesbuuk irratti duulli kun cimuu qabaa. Qarshiin baachuu irra namni hirmaate baachuutu gama maraanuu chaalenjii gaarii nuuf ta'a waan ta'eef namni birrii 5 irraa qabee hanga miiliyoona qabuutti akka hirmaatu kanuma isinii dhaamuun barbaada galatoomaa jiradha. Chaalenjii feesbuukaa waa dubbadha. Chaalenjii feesbuukaa irratti anilleen hirmaadhee sa'a jaha keessatti namoonni 7,000 hedduu namni hedduu laayikii sheer waan hunda godhee jira. Ifaajeen keessan maallaqni narra dhufe qarshii Itoophiyaa 60,000 takkaa fi 600 ta'ee jechuudha. 60,000 takkaa fi 600 ganama ergeen poost godhaa. Kanumaan uummata kiyyaa fi ni hanqatanii xiqqaata uummata kiyyaa fi just waan sunuu natti dhufee fi akkasiin isin ijaa uummata kiyyaa. Anis gama kiyyaan biheetu jira. Big love and the big respect. Qaaliiwwan koo bilbilan jijjiiraadha ishii bilbilan jijjiiraadha kan giifti naa banamuu dideenni sun abbideetii na gaafatee bilbille 83 40 Nasraa Gursum asirraa deemtus inuma deebitaa achitti haftaa jedhani kanas ta'e sanas eebbisaa yeroo ni na ergee Siniif ammaxxansaa Siniif ammaxxansaa riikardii gargaarsa walloo eebbisaatu cabse jechuudha. Eebbisaa kenna ulfaadhu wallaahi rabbiin bakka si haa buusu. Jazaakallahu. Alhamdulillah. Qonna gastii keessa namni baay'ate nama gastii keessaa Nasriin maan galchine Nasriin nan deemaa jaasi. Ooyi bar gastii keessa namni heddummaati sanii. Ayyi anin bayaa. Sabrina. Yalla akauntiin kun kan baala namni jala dhate. Naman galchi.